እንዳንተ አይነት ትልቅ የህይወት ተስፋ ለሰነቀ ሰው ይህንን መናገር በጣም ይከብዳል። ቢሆንም መንገር የሙያ ግዴታችን ስለሆነ እንነግርሃለን። jirtu hordoftoonni chaanaal keenya bakka nagaa nuftanii Dr. Irboo Caalati ara kanaan dhufe maqaballeessi fiilmii Itoophiyaa ogeessa fayyaa irratti raawwatu tokkoon saaxiluu dhufe. Egaa akkuma beekamu fiilmii Itoophiyaa yeroo garaagaraa ogeessa fayyaa irratti maqaballeessi karaa diraamaatiin karaa fiilmiitiin yeroo inni gaggeessu ni argama. Sun ammoo ogeessi fayyaa irratti dhukkubsataan yookaan maamilli ogeessa fayyaa irratti akka amantaan horannee fi akka ija shakkiitiin ogeessa hunda ilaalu taasisee jira jechuudha. Sanumaaf nus akka ogeessatti bakka jirrutti hanga dandeenyuun waan akkanaa kana hawaasa ifa gochuu qabnaa fi hanga danda'ameen immoo ibin saaxilurree waan qabnuuf waan kana saniifin irra qabadhee dhufe. Egaa akkuma amma argitan kana xiqqoo duubattan isin deebisa. Jarri kun fiilmicha ilaaleen jira. Kaansarii dhiigaa akka qabuutittidha. Kan namichi kanatti himameetoo inni aktarii ta'ee hojjetaa jiru inni tawwanaa jiru jechuudha. So haaluma isaan itti himan kun sirrii akka hin taane. For example ቢሆንም መንገር የሙያ ግዴታችን ስለሆነ እንነግርሃለን። ከዚህ በኋላ በህይወት ለመቆየት ያለ ጊዜ አንድ ወር ብቻ ነው። በጣም አዝም ቀበረቲ ለንዳንቴ አይነት ምናምን ጀዳሜ እኒ ክሬዲቲ ነመ ተቆፍ አዳት ከናም ስሪሞት namni biraallee imeejiin ta'an akka qabaatu godha. Nama akka keetii nama abjuu baay'ee hawwii baay'ee qabu kanatti kana himuun nutti wanna akkanaa jedhamu jiru. Akka dhukkubsataa tokkotti actually nama tokko kaansarii qabda jettee gaafatte kaansarii kamiyyuu haa ta'u saamoo hin ulfaata. Ta'ullee garuu kireeditiin nama tokkotti kophaatti kennamuuf kun sirrii muti. Lammaffaa immoo kaansariin dhiigaa unfortunately kaansaroota jiran keessaa tiriitabiliidha. It is treatable. Kanattaan see ati amma booda guyyaa 30 kan ji'a tokko qofa jiraatte inni jedhu kun taasuma saayinsii eessayyuu hin jirredha. Eenyumtuu kana beekuu hin danda'u. Wanti jiru tarii survival rate wanni jedhamu jira. Survival rate jechuun namni tokko dhukkuba saniin qabamee wal'aansa barbaachisu fudhatee hanga inni jiraachuu danda'u fakkeenyaaf 5 year survival rate kan jedhamu jira. 5 year survival rate jechuun namni tokko dhukkuba saniin qabamee percentii meeqatu waggaa 5 jiraata. For example nama dhukkuba isaan jedhaniin kanaan qabame keessatti nama kaansarii dhiigaa atiin qabame keessatti 5 year survival rate naannoo percentii 65ti. Kana jechuun namoota kaansarii dhiigaatiin qabaman 100 keessaa namni 65 waggaa 5 jiraachuu danda'aadha. Tarii survival rate haala saniin sanirraan kan hafe no one can now cease. Namni kamiyyuu dhukkuba akka feetetiin yoo qabame ati guyyaa hammanaa jiraatta ji'a hammanaa jiraatta saayinsiin jedhu lafa kanarra hin jiru. Kitaaba kamirratti barreeffamee hin jiru. Kuni waanuma isaan tarii ala ta'anii tilmaamumaan namni ogeessa hin taane tilmaamumaan iskiriiptii isaa barreessee namoota kanatti kenneedha malee saayinsiin akkasii hin jiru jechuudha. Kuni mataasaa nama keessatti fakkii gaarii hin kaasu jechuudha. አራት መናቸው አንተ ምን ሆናል? እዚህ ቀኝ ግርን ታመ ግራ ግር የሚቆረጥበት እንቅርት ታመ ትርፋንጀት የሚያወጡበት ሀገር እኮ ነው ያለው። እዚህ ወዲቃ ውስጥ ሹካ ቢላ ምናምን የሚረሱበት ሀገር ምን አማ ሰላም ሰግድ እየወጣ ይያምን አካልን ጫታን ምን ይታን ፊልምራቲ ወጥ ያላን ይው ከነለ ዲሴራ አስራት ጋር ግታኔ አመንካችሁ እንደ ያን ጀሪ ኩን ኦጌሳ ፈያትን ጀቹ ዛቲ አመንካችሁ እንደ ዚየበር ኮ ቢየ ከነቲ ኩኩ ከኑ ጩባ ዱኩብሰቴ ተፈንጀቲ ባሶ ሚለ ቢታ ዱኩብሰቴ ከሚለ ምርጋስ ራሙራን አከሰማስ ሞ ሹከፊ ቢላ ገራ ነማ ከሰቲ ገተኒ ከም ባህኒ ጀሪ ከናለ ጀተናው ነዲንቄ ጀልቀበረት ጁባ መከን ራው ካኔ ጩባን ኦገን ቁፍኒ ሞርማ ነምኒ ከሙን ቤክ
gooyitarii isaa afaan Ingiliffaatiin jennuudha. Mormarra kan jiru taayiroid gilaandeen jedhamu tokko abnoormaalii gaafa guddatee yeroo namni gorora liqimsu yoo mul'atu yookaan bahee yoo mul'ate sun gooyitarii jedhama. Isa inni inqirtii jedhu kana jechuudha. Tirfanjetii inni jedhamu immoo garaa keessa kan inni jiru. Appendixii kan jedhamtu garaa keessa jirti. Garaa karaa mirgaatiin jirti. Isheen sun yeroo kulkulte appendicitis jedhamti. Yookaan immoo afaan Amaariffaatiin isa tirfanjetii inni jedhu kana jechuudha. So gaamee ogeessa dadhabaa akkamiititu gooyitarii fi gooyitarii kan mormarra jiruu fi tirfanjetii garaa keessa jirtu walii wallaalee ogeessa akkamiititu kana baasuuf gooyitarii baasuudhaaf tirfanjetii sanirraan kan hafe ogeessi waa sandaatee gooyitarii baasuudhaaf tirfanjetii baasuuf hin jiru. Sanirraan kan hafe immoo miila mirgaa dhukkubsattee kan miila bitaa sirraa muranii jedhe haa kan itti bii namni miila dhukkubsate hunduu miila ni muramaa amma akka inni jedhutti namni miila dhukkubsate hunduu miila ni muramaa sanuu immoo miilli mirgaa osoo dhukkube miila bitaatu sirraa murama. Akkanin kun jalqaba irratti namni dhukkubsate miilli isaa muramu lakkoofsan xiqqaadha. Hin jiru almost keezii muraasa keessatti fakkeenya gaangiriiniyaan jennu jira yoo miilli isaa bakki ta'e gadi haalli itti du'u jiraate yookaan immoo balaan hamaan miila isaanii irra ga'ee ujumoolee dhiigaa gurguddaan badanii dhiigni karaa miila gara gadiitti yaa'u gaafa cufamoo yeroo akkasii haalitti amputeeshinii yookaan immoo miilli sun yoo murame namni kun binifiis godha yeroo hin jedhamee murtaa'u jira. Akkasumas immoo kaansariin lafee baay'ee advaansed kan ta'e yoo jiraate haalitti amputeeshinii rikoomandi ta'u jira. Inni garuu miila bitaa dhukkubsattee miila mirgaa sirraa osoo ammaa namni miilli dhukkubsate hundi otoo miilli irraa murame alamsaggan namni amma baay'ee namaa miila hin qabu jechuudha. Almost walakkaadhaa ol namni walakkaadhaa ol miila malee deemaa jechuudha. Kana beekamudha. Akkasumas immoo dubbiin ijaarraa kan biraa biyya itti shuukaa fi billaan garaa namaa keessatti gatamanii bahanii jedhe. Sarjariin kutaa kichirruutti hojjetama kutaa nyaata hojjetanitti hojjetama. Billaa fi shuukaan maal kutaa dheeraa beekan kutaa sarjarii keessaa godha balleessa. Maaluma sarjariin kan ittiin hojjetamu meeshaa mataa isaa danda'e qaba. Maayinari seetii, meejar seetii, seetota adda addaa meeshaa baay'eetu jira. Sun maqaa mataa isaanii danda'an qabu. Isaan saniidha sarjariin kan hojjetamu. Sanarraan kan hafe kaalkuleeshinii akkamiitiin fal'aanni fi billaan kutaa sanuumaa seena garaa namichaa miti. Kutaa sanuu maaliif seena? Moo garaan namichaa keessa paastatu jira moo shuukaa? Kanaaf waan fakkaanne hin ta'u. Xiqqoollee itti odoo dhiyaate gaariidha wanti kun. Baay'ee fiilmii nama hunda ilaala ogeessi ilaala. Fiilmii profeshinii biraa irratti illee hojjetamu fiilmii namni ogummaa san keessa jirullee ilaala waan ta'eef akkasittiin hojjetamu. Akkasittiin hin jedhamu akkana kun baay'ee superficial ta'uusaa agarsiisa. Skriiptiin fiilmii kanaatis waan hundaafuu itti fufi. ካቸው እንዴ እውነት ነው ቹቹ አንድ ወር ብቻ ነው የቀረኝ በስተት እና ዶክተር እንደሚሞት የነገርከው ነው ምን አይደለሁም የሚሞተው ነው ስማችሁ ከና አባታችሁ ይመሳሰላል ያኛው ናሆም አለባቸው በዛሬው ቀን በደም ካንሰር ህይወቱ አልፏል ይያሰደሙ ዋንጉ ለማን ዶክተር ዘአዘር አሲተም አመስ ድኩኩር እኒ ጉዳን ካንሳን ጀዳን ነምኒ ኩን ካንሰሪ ዲጋ ነማ ብራትን ካንሰሪ ዲጋ ቀብደ ጀቻኒ ቱራን አከሳን ጀራኒት namni maqaa wal fakkaate maqaan abbaa isaanii wal fakkaateedha. Inni kun tootaalii ta'uu hin danda'u. Sababni isaas namni tokko gara mana yaalaa gaafa deemu hospitaala dheesii instituushinii sanii gadi health centerii fi health post irrattu namni tokko gaafa gara hospitaalaa deemu maqaan isaa galmaa
lakkoofsi kaardii ni kennamaaf kaardii nambarii kan mataasaa nama kamiyyuu kaardii nambarii mataasaa ni kennamaaf dhuunfaadhaan. Maqaan hanga akaakayyuu akaakilee abaabilee tirree wal fakkaataa ta'uu danda'a. Garuu namoota saniif kaardii nambarii mataa isaanii ni kennamaaf. Kanaaf naahom allabbaachus haa ta'u, naahom bazzaabbaachus haa ta'u, naahom abbaa feetee yoo ta'e kaardii nambarii mataasaa qaba. Kaardii nambarii mataasaa qaba. Maqaa irratti dabalatee inni ni ilaalama. Inumaayyuu hospitaala baay'eetti yeroo ammaa kana daataan nama onlaayiniidha. Fakkeenyaaf hospitaala nan hojjedhu hospitaala Tulluboollotti faayilli namaa onlaayiniidha. Yoo fakkeenya kaardii nambarii naahoma dootti galee kaardii nambarii isaa qoftu dootti galee maqaa isaa ol baasaa jechuudha. Sun jechuun daataan nama sanii maqaa qofaan hin qabamu. Maqaan waan lammaffaadha waanuma. Kanaaf inni kun tasuma ta'uu hin danda'u. Waan xiqqoo waan salphoo akkanaa waan gubbaarree superficiaalii akkanaatiin dogoggorri akkanaa tasuma hin jiraatu jiraates hin beeku. Bakka nu hojjedhuttis yeroon barumsa fixee jechaa ture wanta akkanaa hin jiru tasuma hin jiraatu jechuudha. Kanaaf kuni waan akka tapha ijoollee wayii yookaan abbumti ta'e karaadhuma bakkuma gaaddisa wayii taa'ee iskiriiptii isaa barreesse wayiidha wanti kun. በስህተት ነው ልመናችሁ? አዎ በስህተት ነው። በስም መመሳሰል በተፈጠረብን ስህተት ነው። ግን በጣም ይቅርታ አድርግልን። በእውነት ትልቅ ይቅርታ። Ifuma gaafachaa jiru. Wanta akkanaa tasuma hin jiru. Maqaa wal fakkaatee namni dogoggora akkanaa uumamuun hin jiru. Egaa gabaabumatti kun fiilmiin akka kanaa baay'ee fiilmiin kamiyyuu proviizhinii tokko irratti gaafa fakkeenya taatee tokko godhanii proviizhinii tokko keessatti yoo hojjechiisan tokko nama ogummaa san keessa jirurraa iskiriiptii fudhachuu qabu. Alliis nama ogummaa san keessa jiru sirriitti haasofsiisanii ija ogeessatiin wanti kun akkamitti ilaalamu waan jedhu gaafachuu qabu. Yoo barreeffamaan irraa argatan iskiriiptii irraa fudhachuu qabu. Yoo san ta'uu baate bakka san keessaa hambisuurree wayya malee wanta akka kanaa tokkoffaa fiilmii namni ilaalaa beekamaadha. Jara kana keessaa namni ilaalaa beekamaadha. Garuu immoo namoonni fiilmii kana ilaalan hundi isaanii ogeessaaf piikcharii taane akka qabaatudha jechuudha. Sun immoo deemee ogeessi akka amanam maamilli akka ogeessatti hin amanne akka ta'u fidaa jechuudha. Akkasumas immoo deemee ogeessonni illee fakkeenyaaf ogeessi fayyaa fiilmii kana yeroo san baay'ee dallanee ture. Kanaaf namni ogummaa kana keessa irra jiru fiilmii kana akka lagatu, konteentii kana akka lagatu isa taasisuu danda'a jechuudha. Kanaaf namoonni fiilmii akkanaa hojjetan diraamas ta'ee fiilmii akkanaa barreessitan tokko piroofeeshiniifuu hanga isin danda'ameen of eeggannoo gochuu danda'uu qabdu. Lammaffaa immoo nama ogummaa san keessa jirurraa fudhachuu qabdu. Malee tilmaaman akkana ta'innaa laata akkas ta'innaa laata jettaniitoo ibin lagannaa san isin irratti fidaa jechuudha. Kanaaf warri biraarree waan kanarraa hanga danda'ameen of eeguu qabu. Hanga danda'ameen piroofeeshinii eeggannoo gochuufii qabu jechuudha piroofeeshinii biraatiif. Sanidhaarra kanaan isinitti himu dhufe fayyaada.